Wabaye hubachaa jirtan jennee yaanna. Wabaye tujira baga waliinuu nuun gahe birraa baraa bilisummaa insha Allah insha Allah insha Allah. Mee like godhaa like argu share argu subscribe argu. Kanarratti ka har'a sagantaa shanan takka isinii qabadhee dhufee jira. Jalqaba irratti hidhamuu maatii obbo Jawaar Mohammad wal qabatee yaada bal'aa irratti fudhadhee yeroo dheeraa fudhadhee isinii haasaa itti aansuudhaan ammoo Hacaaluu Hundeessaa artistii jaalatamaa kabajamaa qaalii kenna paarkii maqaa isaatiin kanaan dura mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatii fi akkasuma kantiibaa magaalaa Finfinnee yeroo sanitti takkalaa uumaa ture. Yeroo sanitti paarkiin Hacaaluu Hundeessaa maqaa Hacaaluutiin hundaa'ee ture. Paarkiin sun amma maqaa Hacaaluu irraa jijjiiramee jira. Paarkii Afrikaa isa jedhutti jijjiirame ka jedhu viidiyoo gabaabduu wayii OMN illee dhageeffattanii gabaabaa viidiyoo gabaabaa gara YouTube kiyyaa irrallee isinii kaa'ee ture. Viidiyoo daqiiqaa 4 wayii jechuudha dhageeffattanii turtan isin hundi keessanuu. Kanarrattis bal'inaan Oromoon maalii garam deemaa jirra waan jedhu haga dandeenyeen isinumatti iyyina. Uummanni keenya abbaan rabbii nu jalaa dhageessise haa dhaga'u. Haga dandeenyeen waan deemaa jiru, waan uummata keenyatti dhufaa jiru, waan uummata keenya mudachuudhaaf deemaa jiru dubbachuun dirqama keenya jechuudha. Yoo cal jenneetumaan imalaalle hin ta'u. Zabana duraanii jecha Jawaar Mohammad jedhe tokko akka nutti hin deebine bicha waan san ammoo ofirraa eeguu qabna jechuudha. Kana wal qabsiisee wanti biraa waraanni adda bilisummaa Oromoo maal keessa jira isa jedhu, woboon akkamitti jira isa jedhu irraallee injifannoo isaanii irraallee isinii dubbadha. Itti aansee ammoo lolli kaabaa hoo maalitti jira? Tigraay hoo waraana dhaabe moo dhaabne maal fakkaata gara Tigraayin ka jedhu isinitti himna. Gara Suudaanii imallee waan Suudaanii jirullee isiniin geenna jechuudha. Kanaafuyyuu sagantaa keenya haga dhumaa nu faana buutanii akka nu hordoftaniif daawwattoota keenya warroota nu hordofan hundaaf sheer godhaa dhaqqabsiisaa isiniin jechuu barbaadeeti. Xiinxalli kiyya har'aa fageenya waa'ee Oromoo irraa xiinxallaa lammata ammoo warra maqaa shanee jedheetiniin warra hidhate jedhee tooftaa akkasiisaniin nu cabsaa jirurraa Oromoo tokko warri yaan isiniin galin akka isinii galuuf haga dandeenye bifa tasgabbiitiin bifa namatti haasofni namaa galuun isinitti himuu yaadnaa jechuudha. Kanarratti akkuma beekamu mee jalqaba nama meeqatu hidhame isa jedhu isinitti himna. Nama meeqatu hidhame maatiin obbo Jawaar Mohammad ka hidhaman eenyu fa'a akkamitti hidhaman isa jedhu isinitti himna. Nu dhageeffadhaa sheer godhaa nu faana bu'aa isiniin jechuu kiyya osoo xiinxalla kiyyatti hin seeniin jalqaba gabaasa bifa oduutiin isinii gabaasee achi booda xiinxalla kiyyatti seenaa jechuudha. Maatii Jawaar Mohammad ganama kana hidhamanii jiraachuu dhageenyee jirra. Abukaattoo hidhamtoota siyaasaa irra har'a ganama akka lakkoofsa sa'aa biyyaa 12 walakkaa yeroo ta'u poolisiin magaalaa Finfinnee mana maatii Jawaar Siraaj Mohammad magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Bulbulatti argamanitti humnoonni sunniin obboleewwan Jawaarii fi namoota biroo ukkaamsuun fuudhanii deemanii jiraachuu fuulli feesbuukaa abukaattoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo ibseera. Haaluma kanaan jedha obboleewwan Jawaar Mohammad Raabiyaa Siraaj Mohammad Mishaa Siraaj Mohammad haakimii dhuunfaa Jawaar Mohammad kan taate Dr. Liyaa Jamal itti aansuudhaan ammoo miseensa maatii kan ta'e dargaggoo Habiib akkasumas shufeera obbo Baqqalaa Garbaa Abrahamii fi namoota biroo 2 ukkaamsuudhaan poolisiin mana maatii obbo Jawaar Mohammad fa'a obboleewwan Jawaar keessaa fuudhanii deemanii ni jiru. Isa kana wal qabsiisee kanaan dura akkuma isin beektan akkuma kanaan dura humnoonni mootummaa mana hidhaa Jawaar Mohammad sakatta'uudhaan dararaa kan turan yoo ta'u har'a ammoo maatii Jawaar kan hidhaa fi sababni kanneen akka hin jirre beekamuun jiraachuu garaagarummaan abukaattoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo akeekaa jira. Jawaar Mohammad hanga ammatti nyaata obboleewwan isaa galchaniif qofa fayyadamaa kan ture yoo ta'u sababa har'aa obboleewwan isaa hidhamaniin nyaanni ilaalchisee rakkoon biraatiifis saaxiluu akka malu beekamedha jechuun yaaddoo isaanii himatanii jiru jedha. Amma asirratti Oromoo rakkoo biraallee as keessa dhufee jira. Hidhamuu isaanii qofaa miti akkuma amma jechaa jiranitti akka isaan abukaattoon himanitti nyaata Jawaariidhaaf namni geessu obboleewwan isaa har'a hidhaman kanniintu nyaata Jawaariif geessa. Nyaata isaallee amma booda ka namni isaa geessu Allahu aalamii waan jiru natti hin fakkaatu. Kunis addatti rakkoo tokko Oromoon ani kaleessa dheengadda ganama moo kaleessa ganama dhukkubsannee jirra yaalamuu qabna wayita isiniin jedhu nam tokko tokkoon amantanii narraan fudhattan jechuudha. Amma Jawaar Mohammad dhuga
qabsoo karaa nagayaa qabsaa'e mee ijoollee Oromoo waan kana na hubadhaa. Oromoo waan kana na hubadhaa mee. Jawaar jechuun nama qabsoo karaa nagaa qabsaa'uudha. Baqqalaan nama qabsoo karaa nagaa qabsaa'uudha. Har'a kaawwan ammoo maqaa shanee itti maxxansanii maqaa shaneetiin hidhan. Obboleettiin Jawaaroo shaneedha. Mee ishii Dr. Liyaan Jamaal shaneedha. Ummata keenya yoom isinii gala dubbii. Kuni duula Oromummaa balleessuuti jiran. Duula Oromummaa fi sabboonummaa balleessuuti. Ani umrii kiyya guutuu waan akkana argee hin beeku. Zamana duraanii keessa Oromoon tun maaliif agarraatitti bilisummaa dhabdee maal taane isa jedhu qabatamatti har'a argaa jirra. Kaleessa taratii nutti himan, seenaa nutti himan. Har'a ammoo waan lafarra jiru. Nam tokko marroon shaneedha ja'a. Abiyyiin marroof kanaaf jibbee ja'an. Ijoollee Wallagga keessa dhumte shaneedha. Saniif dhumtee ja'an. Maatii karrayyuu dheengadda dhume shaneedha jettan dhugee gadaan ragaan gadi bahe. Mee ijoolleen obboleewwan Jawaar Mohammad maaliif walitti hidhata qabdi? Qaama bosona jiruun ta'ee qaama kamiinuu Jawaaris qaama kamiinuu walitti hidhatan qabu. Nama indahum waraana addi bilisummaa Oromoo irraa hiikkadhaa qawweedhaan wanni dhufu hin jiru jedhee dura dhaabatee akka qawwee hiikkatan godhe keessaa tokko Jawaar Mohammadi. Har'a maaliif galanni sun dhabamee maatiin isaa hundi mana hidhaatii guuramanii jiran? Nam tokko marroon qawweedhaan falmee shaneen qawweedhaan falmitee hidhamaa jirti. Eshi maal balleessite ijoolleen dubartii obboleewwan Jawaar Mohammad? Yakki isaanii maal? Nyaatuma jarri isaa geessan kana akka nyaanni hin geeffamneef isinitti himee ture. Jawaariin faa karoora gadi hiikuun barbaadan. Amma wanni isaan duula Shimallisitti bananii fuyyoo Shimallis illeen hajaa irraa fixanneedhaa jiran. Hajaa keellee fixanne sillee yeroo dhiyootti bakka siggoonaadha. Kuni Oromummaa balleessuudha. Dheengadda maatii Alamaayyoo Atoomsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Jimmaan keessatti gaafa bakka takkatti nama 3 jalaa fixan namni ajjeese maatii Alamaayyoo Atoomsaa mootummaadha gaafa isiniin jennu amanuu diddan. Obboleewwan Jawaar Mohammad akkuma jiranitti mana hidhaatii guuraman obboleewwan kiyya warri har'a ganama naa dhuftan warri amma dhuftan warri hin dhagahin dhageeffadha. Obboleewwan Jawaar Mohammad osoo nam tokko nambisin nama 4 nama 8 waliigalatti mootummaan har'a ganama sa'aatii 12 walakkaatitti akka biyyaatitti qabuudhaan mana hidhaatitti guuranii jiran. Jawaar Mohammad sa'aatii kanatti rakkoo keessa jira. Nyaata namni geessuuf hin jiru. Dhugaatii namni geessuuf hin jiru. Nyaata namni isaa geessu obboleewwan isaa kana. Kanaan dura obboleewwan isaa kanarraa nyaata. Oromoon yoo hagana caalaa dammaquu baattan ani waan godhullee hin qabu. Garuu rakkoon Jawaar fa'a irratti dalagamaa jiru. Rakkoon maatii Jawaar irratti dalagame. Qaama kamiin walii hidhata qabaateeti Jawaar. Maaliif nutti as goruu diddee? Maaliif nu wajji dhaabachuu diddee? Ummata Oromoo kana bilchinnaa qabachiiftuu diddee? Maaliif ummata Oromoo akka isaan akka barbaannetti ergan nutti deebuu diddee? Yoo ati nu wajjin hin dhaabbatin maatii kee hambifnu isa jedhu har'a obboleewwan isaa takkatti hin hafne yaabanii Adam. Obboleewwan dhiiraan qabu Jawaar Mohammad. Obboleeyyan dubara obboleeyyan isaa hunda isaa har'a ganama guuranii hidhatti guuranii jiran boolee bulbulaatitti. Kanaafuu maali falli Oromoo? Nam tokko jarri bosona jiran qawwee qabataniiti jedha. Mee amma sheekoleen kenna ka gaafa dheengaddaa gadi bayaniitiniin warra qawwee hidhatu Tigree qawwee hidhattee fi waraanni adda bilisummaa Oromoo qawwee hidhattee fi jedhanii dubbatan kana gaafa mootummaan kun maatii qabsaa'otaa osoo isaan waa'ee qawwee takka quban qabne osoo waa'ee hidhannoo isaan hin beekne fuudhee akkana godhu kana mee maaltu isin dhaga'ama Oromooti? Mee isinummaan akka ilma Oromoo tokkotti Abiyyiin ka godhaa jiru ka inni lolaanii jiru warra qawwee hidhate qofa. Oromummaadhaan lolaa jira Abiyyiin. Oromummaa balleessaa jira. Oromummaa laamshessaa jira. Oromummaan hin jirtu jechuuf deema Abiyyiin guyyaa muraasa booda Oromummaa wanni jedhu hin jiru. Wanni jiru Itoophiyaa qofa Oromoo jecha jedhu kana nam tokko maqaa kaasuu hin dandeessan irra geenne jedhan. Quba qabaadhaa sana isiniif himaan. Jawaar Mohammad innis yoo du'e maatiin isaallee yoo du'e homaa miti. Garuu isin Oromoon akka itti jiraachuu heddan hin beekan. Oromoo jettanii itti fuftanii fi Oromummaa kana ofirraa balleessitanii maqaa biraa baafattanii san waliin laalla. Ani isiniin jedhu tanuma. Maaliif jennaan Jawaar Mohammad Abiyyiidhaa qawwee mormaan hin jiru. Qawweedhaan dura dhaabbachaa hin jiru. Oromoodhaaf jecha Oromiyaadhaaf jecha hayyoota Oromoo seenaa kaleessaa seenaa qabsaa'ota Oromoo kaleessaan balleessu jedhee mana hidhaa seene inni. Mana hidhaa qofti baqiin ta'u yoo ati nu wajjin dhaabatuu baatte inumaayyuu maatii keellee ka badhee jiru nan bifnu namni nyaata sii geessus tokkos hin jiru. Sillee waan feene si goona tarkaanfii feene sirra fudhanna isa jedhu lafa kaa'e jechuudha mootummaan kun. Mee isin maaltu isin dhaga'ama Oromoo? Qabsaayaan kun qawwee qabatee hin qabu. Hidhannoo takka hin qabu. Dimokiraasiitti amana. Karaa nagaatitti amana. Karaa nagayaa labsa. Tokkummaa Oromoo labsa. Tokkummaa Itoophiyaa labsa. Jaalala uummata jidduutti labsa. Jawaar Mohammad
takka abiyyi wajjin qawwee qabadhee siin lola je'een hin beeku. Eeshi obboleewwan isaa jarri sabaa ooshanee tiree qawwee qabattee abiyyiidhaan lolte dubartiin tummee maal qabdi? Dubartiin dubartiidhaayyuu silaayyuu miskiina. Maaliif guuranii dubartoota kana mana hidhaatiin naquun barbaachise? Kuni waan qophaa'ee lafa jiru jira jechuudha. Isinitti maal? Wannummaan jidduu kana duulli banameetiniin jalqabaan isinitti himee ture. Duulli Shimallis irratti baname sababa malee miti isiniin jedhan. Waatu jira. Na amanuu diddan har'a obboleewwan Jawaar Mohaammed sababa malee guuramtee ni dhabne. Isinii galami Shimallis Abdiisaa mallattoo wayii agarsiise. Waa'ee hidhamtoota siyaasaa irratti mallattoo inni agarsiise san irratti duulli baname gara obboleewwan Jawaar mana hidhaatii guuruutti dabree jira jechuudha. Isinii galee ila Oromoo homaa miti kaleessallee goota baay'ee dhabtan Hacaaluu isin biraa du'e isas dhabne Jawaaris dhabuuf deemna Baqqalas dhabuuf deemna Daawudis dhabuuf deemna Abdii Raggaasas dhabuuf deemna Koloneel Gammachuu Ayyaanas dhabuuf deemna Oromiyaallee dhabuuf deemna. An kana jala sararee isinitti maal Jawaar yoo du'es homaa miti ani biyyeen sileessuu jedhe Hacaaluu. Jawaariif Hacaaluun Oromoodhaa tokkuma qabsaa'ota isaan lamaanuu saba kanaaf wareegaman saba kanaaf du'an saba kanaaf jiraatu. Kaayoo isaanii hin jijjiiran garuu nuti akka Oromootitti mataa ol qabannee deemuu ni dandeenya. Mee tanuma naa deebisaa ijoolleetii warra mana laalaa jirtan akka Oromootitti yeroo qabsaa'ota warra ta'e warra waa'ee Oromoo dubbatu Oromummaa irratti uummata keenya waayetu Oromoo fariisti nama jedhe kana balleessinu malee rafnee hin bullu jee wayita mootummaan kun karoorfatu. Nuti hoo Oromoon ayyamuudha qabnaa jaran ayyamtanii jirtu Oromummaan haa badu bakka Oromummaa ni dhiifna. Haa dhiifnu waliigallee Oromummaa dhiifna bakka ta'i waliigallee wanni Oromoo jedhu kun haa badu. Amma wanni godhamaa jiru sanii bar isinii galuu dide malee ijoolleen dubartiitu maal balleessite? Marroon qawwee qabatee lolaa jiraniif marroodhaan wajjii walitti hidhata qabdi'anii uummata kaan Wallaggatti, Karrayyuutti, Wallotti, Booranatti, Gujitti, Arsitti, Baaleetti haa ajjeesan warra mana hidhaa hin jirre dargaggeessa fakkeenyaaf shanee walitti hidhata qabda jedhanii haa ajjeesan. Garuu dubartoonnummaan obboleewwan Jawaar Mohaammed tuni maaltu shaneef isaa walitti fide? Kontaaktii wayiitu hin qaban wanni isaa walitti fidu takkas hin jiru. Kuni maa inni Oromummaa wanni jedhu hin jiru nuun jechaa jiranii bara. Qabsaayaa wanni jedhu hin jiru. Warra nuu bitamu birriin binna ka birriin bitamuu dide ammoo hin hambisnu jedhee waadaa seenee dhufe Abiyyiin Ahmad. Subhaanallah. Oromoon ani kan isin gaafadhu takkatti ila waa takka isinitti himaa. Maqaa Oromoo jedha kana yookaan dhiisnee isinii galaame sobuu dhiisuun nu barbaachisa. Wassobuun kaleessa zabana wallaalummaatiin kutte. Yoo wanni Oromoo jedhu kun hin taane Oromoo jedhu kana dhiisuudha. Abbaa Gadaa wanni jedhus hin jiru. Sheeka wanni jedhus hin jiru. Qeesii wanni jedhus hin jiru. Isaan hundaayyuu namichi qawweedhaan afaan qawweetiin cal'isiise. Nam tokko biyya san keessatti dhugaa dubbachuu hin danda'u. Nam tokko biyya san keessatti haqaaf dhaabbachuu hin danda'u. Ulamaa afedhe fida. Sheeka feetan fida. Amma ustaas Hajjii Caalaa natu beekumsa qaba. Sheeka jabaa ulamaa'ii kenna nu isaaniin jennetuyyuu diqqaa guddaadhaan Abiyyii jala hiriiraan nuun jee bara. Ani isaan caala beekumsa qabaare. Kanaafuu sheetichi suni Oromummaa wanni jedhu hin jiru jedhee labsuutu irra ture. Oromoo maqaan jedhu har'arraa kaasee badee Oromoo wanni jedhu numaa hin jiru jechuu qaba shee Hajjii. Si gala kanaafuu manni kennama booda miskiinni dhumuu hin qabu. Awaajamuu qaba. Awaajamuu qaba. Maaliif nama takkaaf lama kaleessa irraa kaasee karraatitti jaarraa abbaa Gadaa Waaqoo guutuu har'a deebisee maatii Alamaayyuu Atomsaa Karrayyuu keessatti dheengadda Baqqalatu itti aana, Daawuddu itti aana, Oromoon qabsaa'an inuma dhuma. Warra kaan ammoo birriidhaan fudhatu. Ka Dubayaa labsa akkuma dheengaddaa biyya wajji dhaabadhaa labsitan Oromoo wanni jedhu badee maqaa Oromootiin nam tokko dubbachuu hin dandeessanii labsuu qaba Shee Hajjiin. Shee Hajjiin labsuutu irra jira. Nama beekaadha ulamaa'aa Oromoo wanni jedhu hin jiru jechuutu irra ture. Haa jedhu gaafa san Oromoo wanni jedhu hin jiraaf hin jiru namni gadi bahee dura dhaabatu hin jiraaf hin jiru laaluu barbaanneeti. Isinii galaa jaran maaliif agarraatitti maatiin qabsaa'aa qofa dhuma? Maaliif maatiin qabsaa'aa qofa dhuma? Maaliif qabsaa'onni qofa dhuma? Nuti marti Oromummaa san qabanneeti mi kataa'aa jirru? Oromummaa san hammanneeti miti kataa'aa jirru. Bakka wanni Oromoo jedhu hin jiru tasumallee jechuutu irra ture. Gaafa san Jawaaris Oromummaan eega badde na balleessaa jedhee murteessa Jawaar kaleellee. Ani Oromummaan balleessu bakka wareegamaaf uf qopheessee jireenya. Baqqalaanis uf qopheesse, Daawudis uf qopheesse. Jarri uf qophaa'an haa dhuman. Fakkeenyaaf Abiyyiin jara kanan fixa. Silaayyuu gabbaasuun heddu. Obboleewwan isaanii guure maatii isaanii guure hidhatti naqe jaras fixuudhaaf deema. Jarri yoo dhuman Oromummaan jara wajjin kutti jeqa. Kalas akkasi Oromoo. Akkasitti deemna Oromoo. Bakka Jawaar Mohammadii fi
Daawud Ibsaa, Abdii Raggaasaa Gammachuu Ayyaanaa, hidhamtoonni hidhaa jiranii fi maatiin isaaniillee barbaadamee yoo hundi isaa saabate oromummaan kutte hin jiru bakka achi booda oromummaan hin jiru jennee labsanna. Akkas goona. Akkasii walii gallamoo maali falli isin qabdan? Karaa kallattiin isin kaa'uu qabdan maali? Mee maaltu nuun fala? Ani amma baruma jedhu dhabe. Kaleessa marroo ka itti duulaniif shaneedha jedhanii qawwee hidhateef itti duulan. Mee obboleewwan Jawaar Mohammad dubartiin tun qawwee harka qabdi. Yaa ustaazota teen, yaa beeytota teen. Jawaariin hiitanii humna dhabne obboleewwan isaa maa hiitan? Dubartoota maa hiitan? Doktor Liyaa Jamaal maal isin goote? Shufeerri maal isin godhe? Akkamitti namuma waa'ee Oromootiif dubbatu kana tajaajiltan? Waan nyaatu geessitaniif yoo dhukkubsate yaaltan? Jarana. Wanni keessa jirru waan taphaatii miti. Jawaar lubbuu takka qaba laman qabu. Baqqalaan lubbuu takka qaba laman qabu. Daawud Ibsaa lubbuu takka qaba laman qabu. Hamzaan Booranaa lubbuu takka qaba laman qabu. Gaafa lubbuun jiraatun takkattii keessaa Abiyyiin fuudhe. Lubbuu Jawaaris fuudhee, Tabaqqalaas fuudhee, hidhamtoota siyaasaa hunda lubbuu fuudhee, maatii isaaniillee hambisaan jiru beeka. Obboleewwan Jawaar Mohammad dubartoota barbaadanii manatti seenanii yakka takka malee, gaafii tokko malee, badii tokko malee guuranii har'a wanni isaan mana hidhaatiin naqaniif bakka gamatiin qabsaayaa jiru tokkochi nafuu isa jedhudha kun karoorri. Tayyib jarri kun yoo badan oromummaan ni baddiire. Jawaar haa du'u beema salan Hacaaluun du'e. Jawaaris haa du'u, Baqqalaanis haa du'u. Nuti hoo Oromoo jennee jiraan namoonni oromummaa ni dhiifna. Mee akkam jettanis Oromoo mee isin akka Oromoo bal'aatitti oromummaa ni dhiifna. Jawaar haa du'u eeshi ayyamne. Baqqalaan haa du'u ayyamne. Obboleewwan Jawaar haa dhuman ayyamne. Maatiin Hamzaa Booranaa haa dhumu ayyamne. Wanni zarii Daawud Ibsaa taate haa dhumtu ayyamtan. Isin akkamitti itti fufuu barbaadan? Oromoo kan jedhu kanaan itti fuftammoo oromummaan hin jiru jennee labsanna. Gaafii deebiin qabne. Kana ustaazota kennaa kennina. Oromummaan jiraa? Hin jira yookaan hin jiru. Yoo jiraate akkamitti jiraata? Yoo hin jiraanne akkamitti bada? Wallaahi anamma garas deemaa jira laal. Alamaayyoo Atomsaa dheengadda maatiin isaa bakka tokko dhume qabsaayaa waan ta'eef Karrayyuu keessatti nama 16 bakka takka fixan qabsaa'ota waan ta'aniif. Walloo keessatti galgala qabsaayaa waan ta'aniif. Wallagga keessatti galgala ganama adamsaa jiran qabsaayaa waan ta'aniif. Boorana keessatti galgala ganama adamsaa jiran qabsaayaa waan ta'aniif. Oromoo waan ta'aniif oromummaa isaaniillee beekanii ammoo waan qabsaayaniif sammaraa itti dhiisa. Jawaar hidhaa jira. Ijoollee nyaata isaa geessistu dubartoota obboleewwan Jawaar Mohammad. Doktora isaa doktora dhuunfaa. Shufeera Baqqalaa Garbaa. Obboleewwan Jawaar Mohammad lamaanuu nafne. Ganama kana guuranii hidhatti cilekitti godhan. Jarris shaneedhaa xayyib. Yaa abbootii gadaa. Yaa sheekolee. Wallaahi nuu labsaa. Ani waa takka qofa isinirraa eega. Gaafa maatiin qabsaa'otaa kun osoo Oromoon akkanatti taa'ee ilaalu dhume. Ka Jawaar qofaa miti. Maal taatanis? Ka Jawaar qofaa miti maatiin hidhamuudhaaf taa'u. Tokkochi maatiin nama qabsaa'aa hafuudhaaf hin taa'u. Arguudhaaf teessan maatii Baqqalaa Garbaa Zamoonatti. Arguudhaaf teessan maatii Hamzaa Booranaa. Arguudhaaf teessan zarii Daawud Ibsaa hunda isii. Zarii Abdii Raggaasaa hunda isii. Tokko hafuudhaaf hin taa'u tokko. Ani kana jala sararee isinitti hima. Abbaan fudhatte fudhadhu. Kadhiifte dhiisi. Zariin qabsaa'ota kanaa tokko hafuudhaaf hin taa'u. Isaan qofaa miti. Fakkaattonni akka isaanii ka ala jiruuf ka ala hin jirrellee tokko hafuudhaaf hin taa'u. Gaafa kana oromummaan hin jirti jennee labsana moo oromummaan hin jiru jennee labsannare? Maaliif kaa? Na dhibe kaan. Jawaar Mohammad fakkeenyaaf qawwee qabateetii miti Abiyyiin ka hidhe. Siyaasaan isa morme. Itoophiyaadhaaf dimokiraasiitu furmaata. Dimokiraasii malee Itoophiyaa keessatti wanni bu'aa qabu tokko hin jiru jedhee Jawaar Mohammad Abiyyi Ahmad dura dhaabate. Tayyib rakkoon qabu hin jiru dimokiraasiin jedhee Abiyyiin fuudhee Jawaariin hidhe. Oromoo jenne u'uu jenne olutaallee gadutaallee dadhabne. Hinii kaa Jawaariin faa boriiftaan jedhee tokko tokko uf gowwoomsaa ture Oromoon. Isaan hoo isin Jawaarii kuuf yaaddani nuti zarii isaa takkatti hin hambifnu kun obboleewwan Jawaarillee hidhatti ol gurre maaluma fiddanii hinuun jedhan qaabu. Mee maal fiddarree Oromoo? Himaa kaa waan fiduu dandeessa.
na'am jechi isiniin jedhe kan Abiyyi Ahmad maal fidduu isin jawaarii miti obboleeyyan isaa dubartii waan takka harkaan qabne ta nyaata qofa waxii hojjatte Jawaar Muhammadii fiddu waxii akka isaan Jawaar kanaan geessine fuune hiine maaluma godhuu dandeessu isin wanni Oromoo jedhu jiru Itoophiyaa bicha jira je Abiyyi qabsaa'aa wanni jedhu jiru Itoophiyaa bicha jira je kaleessa faashistii Tedros Ingiliis irraa mallaqaan deebisee warqiidhaan deebisee xayyaara isaatiin Gondarit galchee halkan guutuu sirbaa bulan halkan guutuu dannasaa bulan Oromoo hoo wanni qabsaa'aa Oromoo tokko jiru je Abiyyi Ahmad qabsaa'aa Oromoo minaamin nagar ay saram wallahi tana isinin je maatiin qabsaa'oo taati sinafu jeela marroo ani qawwee qabatee qofaa miti ka marroo mormaa jiru je Abiyyi Ahmad marroo waan Oromummatti amanuuf je Abiyyiin marroo waan Oromiyaa qabateefi waan Oromummaa qabateefi je kanaafu isin marroo boottanii mi je marroon qawwee qabateettanii saniif dubbattanii mee dhugaa jirtu siniif hima Jawaar Muhammad qawwee harkaan qabu dubartoonni obboleewwan isaanii qawwee harkaan qabanii kunoo har'a ganama guure hidhatti naqe maal fiddan Oromoo isiniin jedhe maal fiddan mee mul'isaa kaa Oromoodhaas miliyoona 60 saa miliyoona 60 Tigraay miliyoona meeqa miliyoona 6 daangaa isaa sararatee dhiira yoo taate dachiitti jarra jedhu jeeri bar saba seenaa qabu saba jechuun kana dhiira jechuun isaan kana Tigraay jechuun dhiira tootu kottu dachii Tigraay miila keessa kaayanii bar yoo dhuguma isin dhiira taatan Abiyyi saa ta'u faannoo Amaaraa saa ta'u ummata Amaaraa ta'u kottu mee dachii Tigraay irra jedhu jeeni bar ammallee Tigraayitis haa jiraatu ummanni Tigraay bara baraan haa jiraatu ummanni Tigraay bara baraan haa jiraatu ummanni Tigraay bara baraan awwal horu ammallee saba seenaa qabu saba goota saba hayyuu isaa dabarseen kennine saba goota isaa badii fedhe yoo qabaate dabarseen kennine Tigraay bara baraan haa jiraatu yaa sinii galee marroon qawwee qabateef Abiyyiin jibbaa jedhan Wallaggatti ijoollee dhumtu shaneedhaan miseensa jedhan miseensummaa takkan qaban shanee obboleeyyan Jawaar Muhammad miseensa shaneeti obboleeyyan Jawaar Muhammad Oromoo obboleeyyan Jawaar Muhammad qawwee harkaa qabdi kilaashii meeqa mana jaraatti qaban shugguxii meeqa wajjin qabamte dubartoonni tun Oromoo jechuun hin jiru jechaa jira Abiyyiin Ahmad hin jiru jechaa jira yoo jiraate Oromoon ammoo qabsaa'aa isaatiif dubbata hayyuu isaatiif falmata goota isaatiif dhaabbata kanaafu mee an Jawaarii miti maatii isaa tokkoyyuu nambisu Oromoo yoo jiraate naawwaa haa jedhu je Abiyyiin akkana nuun jee bar Oromoo yoo jiraate mee waa haa jedhu jee bar jirtu eessa jirtan dachimarra jirtanii ofi bakka isin jirtan hin beeku kanaafi waan nama gaddisiisu waan nama aarsu waan nama gubu hubadhaa yaa Oromootii wanti jiru kana Abiyyiin Oromummaa balleessuudhaaf deema malee marroorraa rakkoota akkas hin qabu isinii gala namni Abiyyiin irratti xiyyeeffate qabsaa'ota Oromoo qofa akka jarri kuni badanii maatiin isaallee badee isaan hattan isaan dhiisa zarii isaanii hambisaan jiru Alamaayyoo Atomsaa zarii isaa guutuu maaliif machal godhanii fixan qullatti hambisan amma takka firri isaa zariin isaan jirtu pirezidaantii duraanii Alamaayyoo Atomsaa har'a taraan sun dhufte eessa dhufte Jawaar bira dhufte obboleeyyan isaa guutuu sii jirra ha hin jirtuuf banne jirtaniif akkas jechaa ture bar Oromoo tokko akkasii bar Oromoo amma isin bilisummaa barbaaddu reekkatti bilisummaan isoo hitu ofiinuma yaaddanii waan bilisummaa san hin yaaddanii tasumallee dhugaa isin gaafadha bara hin yaadduu bilisummaa sii jirra jettaniini dachii kana dhoysitanii osoo dhagaa darbatanii dhagaan isin keessan bu'u zabana nagaya yeroo rakkoon hin jirre yeroo qawween hin jirre yeroo rasaasni hin dhukaane yeroo poolisiin gad hin baane yeroo poolisiin takka kararra hin jirre yeroo poolisiin takka waasitti hin dubbanne yeroo poolisiin takka qawwee qabattee sitti hin dhufne bakka dhaabatuun argatu obboleesso ummanni Oromoo kun takkatuu poolisiin jammara takkatuu hidhaan jalqaba takkatuu duuti jalqabdi takkatuu rakkoon jalqaba
mataa matatti galte dubbiin nafsuni labsi guyyaa qiyaamaa san gaafa kana dubbiin isa galte qabsaa'aa Oromoo qofa ka ajjeefamu ka barbadaa'u ka geggeeffamu takkatuu poolisiin qawwee qabatee dhiisee nageenni bu'ee poolisiin hin jiru waan akka rakkoon qabu je'aniini horofaan argatan ummata gaafa Jawaar gindhiir dhaqe walirratti dhumtanii wal jijjiisitanii wal fixxanii gaafa Gadab Hasaasaa dhaqe walirratti yaatanii wal jijjiisitanii wal fixxanii bakkuma jirtanii dhaabbadhaa yoo dandeessan gatta'a isiniin jee barabbu ummata gasbaay'atu san keessa namni qabsaa'aa kanaaf falmamu dhabee namni nama kana dubbatu dhabamee maatiin isaa tokkocha osoo nafin hidhatti guuramuun wallaahi billaahi waan gadda caalu kana oliin jiru. Gadab Hasaasaa, Adaabbaa, Dodola, Shaashamannee, Baalee Roobee, Harargee, Dadar, Awwadaay. Aboo isa jirtan har'a. Yaadattuu guyyaa san, guyyaa bakka dhaabbattan dhabdan. Yaadattuu guyyaa san, guyyaa namni bakka taa'u dhabe. Yaadattuu guyyaa san, guyyaa osoo dhagaa durbatanii dhagaan lafan buune. Gaafa rakkoo namarraa dheessiti Oromoo isin. Gaafa jaalalaa, gaafa nagayaa. Namni akka isinii nama jaalatu hin jiru. Rakkoon dhufnaan martuu tallaajaa seena. Markoon dhufnaan kun tallaajaa banee tallaajaa dhokata. Kun goda seena hin dubbatu. Oromummaa waakkata. Ani Oromoo misiin jedha. Har'a nama meeqa biyya keessatti Oromummaa iyyuu dhiisuuf deemaa bar namni baay'een maal taataniif. Kana maaliif isinii kaase Oromoo waytii nagaa qofa si jaalata. Oromoo yeroo nagaa qofa si faarsa. Oromoon yeroo ati fayyaa qabdu, yeroo ati nagaya qabdu, yeroo mootummaan qawween sitti hin ka'in, yeroo mootummaan rasaasa fudhatee sitti gadi hin bahin, yeroo akkasii san qofa si faarsa. Ragaa guddaa namni amma booda Jawaar caala Oromiyaa keessatti jaalatamus hin dhufu. Dhufuufis hin taa'u. Waan ija keenyaan agarre isinitti himna. Eessa jirtan diida'oon? Mee bakka biritti achi hin deemnuyyuu. Diida'oo! Akkana isiniin jee Jawaar Muhammad. Diida'oo! Naa jiraadhaa isiniin jee. Eessa jirtan? Qamadii qotaa jirtanii? Loon tiisaa jirtu? Loon tiisaa jirtanii? Diida'oo tiyyaa jedhee akkanatti isiin tumate. Bakka dhaabattu dhabde diida'oo gaafa sanati. Dhagaa darbannee lafa buusuu dadhabne. Eessaa bahe uummanni kun marti jenne. Dhuguma kuni marti eessa ilma namaati jennee isin laallee kaameeraa kana ka ittiin laalan kanaan isin laallee baay'ina keessan bakka dhaquu dadhabne. Har'a eessa jirtan? Facaasatti jirtan. Misoomarra jirtan. Qonna jirtanii? Maa gadi baatan kaleessa akkasittiiti? Gadi baatanii sobdanii? Uf onnachiiftanii? Wanni fedhe yoo gale sirraan dheenyu? Narraan dheessii yaa goota koo? Sirraan dheessu yaa goota koo jettaniini? Ibiddatti nayxanii mucaa kana? Har'a maatiin isaallee lafne. Mee nama Jawaarii dubbatu fida qaar. Eessa jirta diida'ootiyya? Namnummaan inni laphee akkana siin tumate akka lapheen isaa dhootutti diida'ootiyya siin jedhe sun ati qofti osoo gabbaate nama kana bu'aan buustu. Lubbuu tee warqii godhattee ta isaa ammoo lubbuu miti. Isaa miti maatiin isaa bu'aa dhabee har'a obboleewwan isaa gurra guuranii mataa isaanii qabanii obboleewwan isaa hunda mana hidhaatiin naqan. Eessa jirtan Adaabbaan? Eessa jirta Shaashamannee? Gadi baatee akkasitti simatte. Eessa jirta Gindhiir? Eessa jirta Baalee Roobee? Yaa wayita nagaa nama jaalachuu ila dhugaasiif hima Oromootiyya. Isin wayita nagaa haqa jirtu isinitti himaa. Jawaariin kaleessa waan isin jaalatu.